isinin jenna saate kanarraa eegallee ka carraa baasuuf deemaa jirra carraa gaarii isinin jenna guyyaa har'aa akkuma guyyaa kan biraatti namoota kumachaa irratti hirmaachisne jirra kan abbaa carraa ta'u bajaajii kana fudhata jechuudha. Bajaajiin kun namoota irratti hirmaachisne namoota kumachaadha. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna. Tikeetiin kun baajaajiin kun nama dhibba tokko qabee jira. Namoonni dhibba tokko maqaan jira bilbilli jira asirratti barreeffamee jira. Mirkaneeffachuudhaaf namoota kumachaa akka ta'ani waliin lakkoofna waan ta'eedhaaf karaa TikTokii karaa Feesbuukii warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa xumuraa keenyatti nu faana akka taatanuu kabaja guddaa isin gaafanna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii jaha, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii jaha, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii jaha, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama, shantamii tokko, shantamii lama, shantamii sadii, shantamii afur, shantamii shan, shantamii jaha, shantamii torba, shantamii saddeet, shantamii sagal, jaatama. Ayyeeta. Kuni namoota bilbila jaraa maqaan jaraa as keessatti barreeffamanii abbaa carraa taa'uuf deemaa jiran waan ta'eedhaaf warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jala qabeen abbaa carraa ittaansee kan mirkaneeffannu akkuma maqaan fi bilbilli asirraa faadii kan irratti jiru amma immoo ittaansee kooniidha jiru. Kooniin kuni akkuma faadii sanaa dhibbaanii maramee kaa'amee jira jechuudha. Kana keessatti kan argamu lakkoofsi abbaa carraa hundi isaa tokko hanga kuma jaha keessatti argama waan ta'eedhaaf kunis 60 ta'uu qaba waliin mirkaneeffannaa. Namoonni karaa TikTokiis karaa Feesbuukiis nu daawwachaa jirtanii hanga sagantaa xumura keenyatti akka nu daawwattanii kabaja guddaadhaan isin gaafanna isiniin jenna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii jaha, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii jaha, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii jaha, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama, shantamii tokko, shantamii lama, shantamii sadii, shantamii afur, shantamii shan, shantamii jaha, shantamii torba, shantamii saddeet, shantamii sagal, jaatama. Ayyeeka. Jaatama ta'uu isaa mirkaneeffannee jirra. Amma immoo ittaansee kanafu koinii isa maramee jiru sanaa adda baafachuudha jechuudha. Dhibbaan akka maramee jiru adda baafachuudha. Warroonni nu daawwachuu barbaadan karaa sii dhuftanii akka nu daawwattan kabaja guddaadhaan sin gaafachaa karaa laayivii, karaa TikTokii, karaa Feesbuukii warroonni nu daawwachaa jirtan immoo daballee carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jennaa. Amma gaa karaa kamitti deemna? Karaa koinii keenya mirkaneeffachuutti deemna waan ta'eedhaaf koinii kanaa lama lamaan lakkoofnaa dhibba ta'uu isaa mirkaneeffannaa waliin haa lakkoofnu. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama,
digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama. Dhibba ta'uusaa mirkaneeffannee jirra. Amma immoo karaa kamitti deemna? Karaa koinii keenya gara qodaa isaatti garagalchuutiin waan ta'aniif hanga sagantaa keenya xumuraatti nu faana akka taatanu kabaja guddaadhaan isiniin gaafanna. Warra amma yaaltanii daqiiqaa muraasaa booddee abbaan carraa adda ba'uuf deemaa jira. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. चाबी के कौन सा लगे hunduma keessanii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keessanii carraa gaarii hunduma keessanii daqiiqaa xinnoo ta'e daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa gabaachuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin danda'a. Kanani, kanani, betul. Itu orang dia malah. Amin. Masa jangan, masa pun ini. Masa jangan sih. Mereka lecara, bodi aja. Seperti ini apa cuma terpaksa Anjir kan masari banyak apa sambil kami sebentar besar ini. Kalau cuma kako, kita kalau cuma
Demasra eenyumaata abbaan carraa guddaa carraa niin abbaa carraa amanamummaa isaanii biyyoota garaa garaa irraallee ta'anii karaa onlaayiniidhaan uffatachuudhaan guddaa irraa xumuramee namni tokko abbaa carraa ta'uuf deemaa jira. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Qananii abbaa carraa daqiiqaa 5 booddee baataatiin asitti mul'achaa jiru. Abbaa tokko deemaa jira. Eenyumaata abbaan carraa gaarii. Lihat ano, merasa kita ni sedapasa kerja arah namni tokko apa arah tu temajra enyata apa ni arah kerja arah karena ni apa arah kita pada jika nampakkan tekan pada apamu ranu arah negari sini atau Ragari, welcome to Lebanon, welcome to Ragari, eenyumaata abbaan carraa, eenyumaata abbaan carraa, የዛሬው ባለ እድለኛው eenyu abbaan carraa, ayyuu carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u, hin baasnaa, amma hin baasnaa. Serit yemmuu carraa kana gaafa baastani yemmuun tokko jedhu sadii amma jedhutti keessaan fuutan jechuudha. Tokko gaafa isiniin jedhu harka keessan keessa gashitu, lama gaafan jedhu waliin mattu barambitti waliin mattu, sadii gaafan jedhu tokko keessaa baastu jechuudha. Amma sadii jedhutti keessaa baasuun hin danda'amu jechuudha. Warroonni yaantanii carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Harka keessaa harka lammansaa duwwaa akka ta'e eegjeeka. Amma abbaan carraa adda bahuuf deemaa jira. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Amanamummaa isaatiin biyyoota garaa garaa ta'anii onlaayinii kan jaalaa jiranu qananii abbaa carraa amma nama tokko abbaa carraa taasisuuf deemaa jira. Carraa tokko keessa gashitu as ilaala lama waliin maka lama sadii tokko keessa galtu tokko abbaan carraa guyyaa arraa lakkoofsa 3,814 abbaa carraa tokkoffaa abbaan carraa tokkoffaa abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 3,814 abbaa carraa tokkoffaa ta'eera. Hin bilbilaatu. 3,814 abbaa carraa tokkoffaa jechuudha. Hin bilbilaatu. 3,814 asirratti naa barreessa. 3,814 Waktu cuma saya
Akam jirtu fayyartu jirtu kanane apa carra bukkera carra tani ditani lakkoofsa meeqa yaaltanii ayyee biyya kam jiraattu matuudha abbaa carraa tokko faataa tan jirtu baga gammadanii ammuma dafaa kottaa ayyeega abbaa carraa tokko faana argameera asuma magaalaa mattuu ba'ee jira carraan tokko faga qabeera inni dhufaa kara carraa lammaffaatti deema jechuudha kara carraa lammaffaatti ayyee kotti nu qabu kara carraa lammaffaatti deemna Arkadee nuuf agarsiisi. Duraa gatee tokko gaafa jiru dhageessatti argisiisu tokko gaafa jiru keessa galchitaa lama gaafa jiru waliin maddaa sadii gaafa jiru tokko keessaa naafas tokko lama waliin maki sadii tokko keessaa naafuuf tokko qabu. Tokko isaa akkuma tokkoof dhibba tokkoof digdamii sagala abbaa carraa lammaffaa. Lakkoofsa kuma tokkoof dhibba tokkoof digdamii sagala abbaa carraa lammaffaa. Akkam jirtu fayyartu? Fayyaadha. Gara gaatoo qeeqaanii abbaa carraa bukkeera carraa yaaltanii jirtanii? Qananii abbaa carraa bukkeera carraa yaaltanii jirtanii? Biyyi keessan eessaa? Gumbichi gaaba. Abbaa carraa lammaffaa taataniirtu bakka gammadanii akkaawuntii keessan karuma isiitiin nu ergaa. Biyyi keessan eessa jettan? Biyya keessan eessa jettanii? Karaa carraa sadaffaatti deemnaa karaa carraa sadaffaatti baasuu deemna jechuudha. Karaa carraa sadaffaatti baasuu deemnaa kotti harka keenyaa agarsiisa kan dubaasa akka ta'e dhageessitti himte waan jecha ture jechuudha. Tokko keessa gashee lama waliin maki bareeddatu lama sadii tokko keessa tokko lakkoofsa 5,732 abbaa carraa sadaffaa. 5,732 abbaa carraa sadaffaa. Abbaan carraa sadaffaa bilbilisaa hojjechaa hin jiru bilbilaa fi gaafa bilbilisaa hojjetu warra isaaniitiin isa labbaa haala bareedaatiin haala gaariitiin haala kanaan xumuramee jira. Namoonni marsariitii Tiraafaa yeroo barbaadan karaa laayifis karaa tiktookii warra nu ilaalaa jirtan warra nu daawwachaa jirtanii sa'aatii kanarraa eegaltanii qarshii 200 galchuudhaan iskiriinshootii gootanii karaa teelegiraamii akka nuuf ergitanii toora qabattanii akka dabeessiniif deebi'uuf jechuudha. Namoonni akkaawuntii barbaadanii 120 365 28 qananii
waajjira Abdiisaa jedha karaa achitiin yoo argitanii carraa yeroo dandeessu hanga torban har'aatti walitti deebinutti nagaatti galatamaa isin jenna. Acá dice.